kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa Ahmed Taqii Sheikh Mohammed Rashid wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ahmed Taqii hundee Sheikh Mohammed Rashid goota gaaffii mirga Oromoo fi dhaabbachaa ture. Maqaa fi seenaan isaas yeroo hedduu kan elemoo qilxuu waliin ka'a. Qabsaa'onni amma bara kanatti jiranii osoo hin heddummaatiin eenyummaa Oromoof nama qabsaa'aa gaaffii mirgaa fi walqixxummaa hidhatee nama ka'e ture. Abbaani Ahmed Taqii Sheikh Mohammed Rashid Bilaal balballeetti cirraatti barsiisaa amantaa Islaamummaa beekumsa qabuu fi jiraattoota Oromoo garreen Harargee biratti nama beekamaa ture. Haati isaa Maariyaam Ahmed Haaji Saaliyaa Diimaa jedhamti. Ahmed Taqii mucaa shanaffaadha. Lamaan isaanii waan reefuu daa'imummaa isaaniitiin du'anii fi mucaa sadaffaa jedhamuun beekama. Ahmed Taqii jalqaba barootii ijoollummaa isaa iddoo dhalootaa isaa Harargee dhihaa balballeetti aanaa Habarootti dabarse. Umriin isaas barnootaaf gaafa ga'u carcar deemuun barnoota amantaa Islaamummaa barataa tureera. Yeroo sanas seenaa aadaa eenyummaa Oromoos barataa guddate. Barnoota yaalaa aadaa Arabaa fi Afrikaas qo'atee umriin isaa 20 gaafa guutu galamsootti hojii daldalaatti bobba'ee bu'aa qabeessa ta'uun namoota harka qalleeyyii ta'anii fi barattoota deeggaraa tureera. Galamsoo yeroo jirus Jeneraal Taaddasa Birruun wal bare. Taaddasaanis hidhaarra waan tureef itti deddeebi'uun isa gaafachaa tureera. Taaddasaa waliinis Ahmed Taqiin Oromoon sirna abbaa lafaatiin bitamaa ture. Mirga walqixa abbootii lafaa waliin akka qabanii barsiisaa hawaasa kakaasaa turan. Finfinnee fi Dirree Dawaa deemuun baarootumsaa Jaarraa Abbaa Gadaa fi Alii Birraadhaan carraa wal baruu fi waliin qabsaa'uu argateera. Bara 1966 sirni mootummaan Hayilee Sillaasee Dargiin qorame qormaatichiti itti ulfaatee booddee kufaatiin murtoo argate. Ahmed Taqiis walitti dhufeenya Taaddasaa waliin qabanirraa kan ka'e Taaddasaan mana hidhaatii akka miliqu haala mijeessee ture. Sababuma kanaanis baqatee Finfinnee ba'e. Finfinneettis elemoo qilxuun wal baranii gorsa elemoon galamsootti deebi'ee gale. Bara 1966 namoota 19 ta'anii gubbaa qorichaa bu'uunis qabsoo hidhannoo gaggeessuu jalqaban. Tarkaanfiis abbootii lafaa toora sana irratti fudhachuu eegalan. Ergamtootaa fi eegdota abbaa lafaa toora sana kan ture kan Mulaatuu Taagany ajjeesan. Mulaatuunis haaloo ba'uuf jecha barsiisaa amantaa Islaamummaa kan turee fi hawaasni mirga isaatii fi akka ka'u barsiisaa kan turan Haaji Omar qorichee ajjeesise. Ahmed Taqii fi gareen isaas Mulaatuu fi namoota isa hundaa hardimmiitti ajjeesan. Reeffi Mulaatuus galamsoo geeffamee hawaasatti agarsiifame. Gochaan kunis hawaasni cunqurfamaan cunqursitoota ofirraa buusuu akka argisiisutti kan lakkaa'ame ture. Abbootiin lafaas bornuuf hin ooltuun aaranii halloo ba'uu fi namoota shakkaman mara to'annoo jala oolchuutti ka'an. Ahmed Taqiis miliqee gara elemootti makamee socho'uu jalqabe. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa Ahmed Taqii kutaa 1ffaa asuma irratti xumurra. Kutaa 2ffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isin jaalanna. Horaa bulaa.